ዋው 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 ዛሬ አማች ቤት ሄዳለች ሀይሚ። አማች ቤት ሄዳ አማቹ ጸጉሩ ያሸካኪች ነው። እንደዚህ አማት አላህ ይስጣችሁ። አሚን በሉ፣ አሚን በሉ። እንዳተሳለፉ ይሄ ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ኮምፕሊት አድርጉ። እውነት ነው የምላችሁ። እንደዚህ አማት ጥሩ ልባላት አማት እንደዚህ እንደ ውሃ አማት አላህ ይስጣችሁ፣ አላህ ይስጣችሁ። እውነቴ ነው የምላችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አሸማ ሀርከፉኒ አላችሁ አለን መቴናል። ዋው ዛሬ እንግዳ ይዤ ነው የመጣው። እንግዳ ይዤ ወይስ እንዴት አማርኛ ጠፋብኝ። እንግዲህ እስኪ ሀይሚሞ ምን ያለች ነው? ህሙሽዬ ጋር ተስማምቶ ማለት ነው። እኔ እዚህ ነው የሚቀራ ወደ ፊንፊኔ አልሄድም፣ እኔ ሙሼ ቤት ነው የሚቀመጥ ያለች ነው ሀይሚ። ፈረንኮ እብድ ያለ ነው። እስኪ እንሰማለን ወይስ ምግብ አብልተው አቁርሰው ነው የሰባበራችሁብኝ ነው። እኔ እኮ እንቅልፌ ልተኛ ነበር። እና መብትሽ ያሁን ሳኖር መምጣቱ ፊትህ ቀልቷል። አየህ ፀሐይ ላይ ነው እየተሯሯጥኩኝ። አንቺ ደግሞ ፊትህ ቀልቷል። ምንድን ነው ያለ? ንገረዋ። ሰላም የእናንተን ጣልቃበል ብዬ እኮ እንዴት ናችሁ? የኛ ፍቅሮች፣ የኛ ፋሚሊዎች አማን ነው አለን። እንግዲህ ምንድን ነው ቶሎ በይ ሀይሜ፣ ሀይሜ ቶሎ በይ። ብሩክ እየጠበቀ ነው። ባላ ስራ ዛሬ ነው እንግዲህ። ትናንት ተጠፋፍተን ነበር። ትናንትና ተጠፋፋችሁ እኮ። ትናንትና ወዲያም ተጠፋፋችሁ። ተጠፋፋን እኮ ናፈቃችሁ ነበር። እና አሁን በጣም ሰላም ነው። የለመድነው ነገር አይደለም እዚህ ሀገር እና ግን ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ደግሞ ጀምሮ በቃ እንቅስቃሴ ተጀመረ። በአንድ ያያቸዋል። ሰላም ነው። ፍቅር ስንሆን ተቀጠቀም ብቻ ሰላም ነው። ሁሉም ነገር ለበጎ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ደህና ነው እና ያው ከቤት ከምትወጣ ብዬ ነው እኔ ትንሽ በቃ ቤቱ ብያት ነው። ሻታስ እንዳትወጪ ምናምን ማዕቀብ ተጣለብኝ ትናንት። ፈጠነ ነው ጣጣጣ ከቤት እንዳትወጪ በቃ ዘጋሁ፣ ጨረስኩት። ትናንትና እኮ ቡታጀራ ላይ ጠባላት እንዳትወጡ ከቤት ያሉ ነው። ግርግር አለ እኮ። ስለዚህ ዛሬ ደህና ነው፣ ጥሩ ነው፣ አሪፍ ነው ያለ ነው ብሩኬ። እንግዲህ እስኪ እንግዲህ ችንኛ ምን ይደረጋል ቻሉ። እንግዲህ አንዴ እንደዚህ ናት። እውነት ነው የምላቸው። እና ዛሬ ደግሞ ግን ያው ተጨንቆም ብለን እናወራለን። እስካለሽ ኑሪ ስትል እኔ እዚህ ያለው ነገር ተመችቶኛል፣ እንክብካቤው ተመችቶኛል። እኔ እዚሁ አሙሽዬ አንድ ነገር በይኝ። ኧረ አሙሽዬ ካሜራ ይዛችሁ ጭራሽ ቤት እንሉት እንዴ? ችግር አለው? ምንም ችግር የለም አለችው ሙሽዬ ነው። አንተ ከፈለክ መሄድ ትችላለህ። እሱ መብት ነው። akkuma argitan egaa amaatii akkasii rabbi isin haa kennu malee amaatii isin jaallattu amaatii isin qabachuu ganaa itti adeemti. amma mucayyoon maashaallah yaa Allah ganaa bira geessi. ganaa saganaa kana amma akkas mataa qaqqabdee bareedduu koo dumbussee koo shokolaataa koo sukkaara koo jette akkasitti mataa akkasitti qaqqabdi argitanii dubbisuudhaatti egaa maal egaa tokko ollaatti heerumuun bareedu nama ollaa kanatti dhugaa rabbi. amma talli hin heerumne garuu ganaadha lafuma jala jechuudha.
lafa jala amaatii kasin jaallattu rabbi isinii haa kennu. Amiin jedhan tuffatiin dhugaa rabbi isinii jedha wallaahi. Amma walii galanii jechuudha. Ishee fi ishee amaatii ishee jechuudha. Walii galaniiti burukee irratti pirankii hojjetaa jiru. Haayimiin akka jettetti egaa addanni naa toleeraa ani manallee hin galuu manallee loleen dhufee gaashee hojii wallolleerraa asii mushee bira taa'een mushee gargaara waan hundaa malee finfinneellee hin deemu jechaa jirti jechuudha. Burukeetiin parankiidha garuu sukkaaruma kiilootti ol gashuuf akkas taati malee jechuudha. Musheen isin gargaarti. Kanaafuu asna ta'eera nata macha irranta ta'ee fi ani finfinnee hin deemu kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Burgeen immoo waan waliin jammarree jira akkamiini ishee dubbadhu waa tokko jedhii zimjetteen ilaalti immoo maaliif ishii jettee akkamiini mana kana utoo abbaan isheen faqqadiin akkamisi wajjin mana kana teessi kan inni jedhu jechuudha. Asan ta'a isheen gargaaraa manatti hin galuusi gara finfinnees hin deemu jechaa jirti amma jechuudha. Akka jettutti inni immoo otoo abbaa isheen faqqadiinii fi akkamiini yoo abbaan ishee faqqade si biraa teessuu anaaf xuruudha. Garuu waan jammarree karoora qabnaa waliin waan jalqabnee jira wanta ta'eef akkamiin as teessi jechaa jira. Ati takkattu ishii maaf jettee waa tokko hin dubbattu jechaa jira jechuudha. Maal rakkina qaba haaftu isheen asitti ati deemii yoo barbaadde jechaa jirti jechuudha. Isheen illee gargaarte akkam namatti tolu dhugaa rabbi. Amaatii akkasii nama jaallattu yaa gooftaa koo rabbi isinii haa kennu dhugaa rabbi. Mar'ummaa ishee qulqulluu garaa ishee keessi adii akkasitti agartu akka isheen itti irra ciistu akkasitti sukkuumti. Gaafa mucaa ishee bira geesse immoo kabajaan kana caalaa jechuudha argitanii. Amma ituma walitti deemanii wal dubbisanii waliin nyaataniifuu kabajaan kaf wal jedhaadha. Gaafa qalamatii godhate immoo kabajaan kana caalti jechuudha. Kanaafuu amaatii akkasii akka kana akka haadharra ciistanii mataasis sukkuumte mataasin akkasitti isinii qaqqabdu kana eessuma argattu abjuutuun inni sabana kanaa amaatii abbaa rabbii qayeeshee malee namoota amaatii jaallu dhugaa dubbachuun dubartiin ishee amaatii jaallattu yoo hin jirtu tokko tokko keessaa argitu yoo dhugaa dubbachuuf ta'e jechuudha. Dhugaa amaatii ishee jaallattu inni kaan amma nama baay'ee ani gurra kootiin dhagaa du'a hamaatiin hanaawutu jira dhugaa rabbii. Gurra kootiin nagee jettee toon ta'e wallaahi suma dhugaa isinitti hima otoo duute kan jedhee eeggatu jira jechuudha. Kanaafiyyuu zabanni isaa otoo badaa hojjettes gaarii hojjettes haa jiraattu ani jibbu dhugaa rabbii wallaahi hammaattee haa jiraattu maaliif wallaahi ani du'a naawuufi. Kanaafiyyuu akkasii isin kabajjuu akkasiin kababde warri ganaatti adeemta rabbi isinii haa kennu. Amiin jedhaa biran darbiinaa. Egaa burukeen sukkaarri kiiloo ol galuun abduu dirriq jetteetti Haayimiin ani asii niqniqi hin jedhu hin chachoo asiitii kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Ammoo engadda immoo girri xiqqoo buttaa jaraarratti lolli qawwixiisaa jira ture engadda. Amma nagaadha kaleessa harri nagaadha jechaa jiru. Nagaa isinii haa buusu nagaa hin caaluun jiru. Nagaan bu'eera amma nagaadha akka kaleessaaf akka engaddaa miti. Amma nagaan sirriitti bu'eera kan jechaa jiranii jechuudha. Egaa bakkuma hundayyuu rakkinuma jira. Maaliif egaa biyya jeequudha bakkuma hundarraayyuu nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi. Waa biyya jeequu kana keessa dhiiga buusuu keessa maaltu bu'aan hin jiru. Otoo kan bu'aan jiru silaa nageenya keessa malee dhiiga buusuu keessa wanti bu'uus hin jiru. Gaarabbii nama gaddisiisa baay'ee tokkotti gizee ilaalanii jechuudha. Amma noormaalitti karaan nu biraa nagaan bu'eera kan jechaa jiranii jechuudha. Nagaan sinii haa bu'u akkasitti shaashambaa zanaafataa jechaa jirti Haayimiin amaatii irra ciiste. Garuu immoo nan qanna'een immoo addanaati gizee isheen akkasitti amaatii akkasii ishee jaallattu irra akkasitti ciistu kana
yaa gooftaa koo qinaatii jennaan immoo qinaatii isa barbaraatti fudhatee naa gaase hin jallisii naa boodamu jallistan jennaa yaa wayila koo yaa rabbi ሀይሚቸው ይመቻች እንግዲህ ይመቻችሁ። ሙሼም አስተማራችሁ እኮ ፕራንክ ሙሼም ለመደች። እውነት ምን አልናገርሽም? ተናገር መናገርሽ አልናገርሽም። ትቀልዳለህ እንደ እኔ እዛ አዲስ አበባ መሄድ አሁን ክፋት ታስሆናል። በቃ ሙሺ ደስተኛ ሆናለች። ሲጀመርም እሷ ነች ያለች kannaan jettee hayyoo keetii isheen gammachuu qabdi. Kaniin hafeeyyuu kaniin finfinnee deemu hafuu jechaa jirti. Burukeen immoo akka jirtu gaashee faqqanneeti as taa'i malatu gaasheen sii faqqadi akkamiin as ta'isaa taa'i taa'umsoo jedhaa jira. Ayizoo ka buruk musheetu gargaare mushee hojii walii galanii akkas gochaa jiru. Ay miskiina walla akkana akkasii baay'ee tokko namatti toltu fataa zanaa jechaa jirtu. Jajjabaadha fataa zanaa jedha maal abbaa isheetti walla ishee ammam jiraataniif walla zanaa fataa jedha dhugaa dubbachuuf. Kana fakkaatti viidiyoon koo laayik sheer godha addunyaa.